kafaala jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Tajaajiltoota hojii waaqayyoo dhugaan hojjetanitti chaalenjiiwwan garaagaraa akka baay'atan ammallee kana booda baay'achuuf akka jiru waaqayyo dubbachaa jira. Adaraa keessan namni gaafa wal bira jiru baay'ee salphaa tokko gaafa wal bira jiraatee wal tajaajilee waliin tajaajilamu salphaa fakkaata namni gaafa jireenyatti jiru. Kanaaf adaraa keessan iddoo jirtanitti tajaajiltoota beektan hin beekne maqaa tajaajiltootaatiin wanti kakuu guddaa kakatee ba'ee jira. Adaraa kadhadhaa. Inni gara abbaasaa deemumaa miti. Ergama isaa raawwachuu baatuyyuu gara abbaasaa inni deemumaa miti. Dhaloota lafatti hafaniif garuu rakkinni akka baay'atuuf ergaan sobaa lafatti akka baay'atu seexani gochuudhaaf ba'ee jira. Adaraa kiristaanotaa lafa jirtanitti waliif ergaa dhageessan sheer gochaa waaqayyo kadhadhaa. Galanni Yesuus gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaan koo Paastor Lammaan jedhama. Egaa waaqayyo yeroo hundumaan dubbataa baraaf guyyaatti yerootti wanta ta'u garuu baay'een gadda dhaloonni isa dhaggeeffachuun malu hin dhaggeeffatu. Isa dhaga'uun barbaachisu isaanis hin dhaga'uun barbaachisu hin dhaggeeffattan. Bara kanaan tajaajilaan didee tokko tajaajila himooti. Maarraa kaatee tajaajila himoo diddee jettan seeniin dhaloonni nan beeku ani garuu seeniin hordofaa. Raajii wal muuduu, raajii wal kaa'uu, ilaan argitu namoonni baay'een raajii baay'ee dubbachuu irraa kan ka'e baay'een namoota maraatuun argitu. Yaa dhaloota too waaqayyo raajii isin hin dubbisin dubbattanii of eeggannoo kana akkan dubbadhu furu qulqulluu sababii keessa koo kaa'uuf nan dubbadha. Namoonni baay'een kanaan maraachuu jirtu. Raajiin sobaa nama maraacha. Waaqa jedho jedhaa too waan hin jedhiin. Namni too waaqayyo hin dubbatiin dubbatu mortuudha jedha sagalee waaqayyo. Waaqayyo immoo mortootaan hin morma. Warra mortoota waaqayyotti walii hin galu. Namni raajii waaqayyo hin dubbanne dubbatu mortuudha jedha sagalee waaqayyo. Kanaaf adaraa keessaan otoo raajii dubbattanii otoo raajanii namatti tola. Raajiin garuu yoo fedha waaqayyootiin ta'e, yoo akka sagalee waaqayyootti ta'e, yoo fedha gooftaa ta'e gaariidha. Kanaaf amma dhaloonni baay'een achirra jira. Tajaajiltoonni fireeshinis achirra jiru. Tajaajiltoota beekamoodha jettanii achirratti baay'ee isaanii hin argitan. Warra wakabaa barbaadanii fi warra maqaa barbaadan, warra dhaloota karaa dabaarra buusan. Ilaa beluuti raajee beluu taataati, raajee beluu taati, raajee beluuti jedhanii warra guyyaadhaan onlaayiniitti nama muudan. Muudamni akkasitti miti yaabboloota hafuuraa adaraa keessan. Huduute ofum jalaa duuta nama jalaa hin duutu. Yoo maraatte ofum jalaa maraatta nama jalaa hin maraattu. Inni jiraa tokkum fedheta. Kaadhimaa keessa ta'u, ijoollee keessa ta'u, abbaa manaa keessa ta'u, kaadhimaa keessa ta'u darbee jiraata. Ati garuu ilaa dhaloonni baay'een baduu jiru. Seexani karaa badee karaa sana qopheesse. Mee soba jedhaa guyyaa tokko tajaajila sana irratti namni hin argitan. Argames hin beeku. Argamus hin barbaadu. Lafa waan hin jirre hin dhaabadhu. Saa'ol mee yaadadhaa otoo waaqayyoon jiraatiin raajiin hin raajama. Kanaaf Saa'ol akka nama maraateetti raajii dubbata'edha. Sagalee waaqayyoo adda hafuurramaan itti galee. Warra hafuurramaatti galee akka maraatutti dubbatu raajii. Dubbatama sirriitti fakkaateen. Tarii bilchina dubbii waaqayyoo dhaloonni waan dhabeef raajii dubbachuun waaqa beeku guddachuu fakkaata. Guddina miti. Raajii dubbachuun icciitii guddaa of keessaa qaba. Waa'ee raajii isin barsiisuuf hin dhufne anaadha. Garuu of eeggadhaa gara waaqayyootti deebi'aa. Gara gooftattaa deebiin obboloota hafuuraa. Barumsas waa'ee kanaas qabadheen dhufne tajaajili koos waa'ee kanaa miti. Garuu sababii dubbachuun dirqama natti ta'uuf nan dubbadha. Akkasin eegnuufi malee akkasin ajjeefnuuf waaqayyoo dibee nu qabu. Warra dhaloota balleessaniif garuu ani hin beeku. Firdiin isaanii ija waaqayyoo duratti guddaadha. Too dhaloonni abjuudhuma yoo argan raajii godhanii muudaa jiru. Ana mana dhiba sagaleen waaqayyoo raajii biluu raajii biluu raajii biluu jedhu. Raajii dubbachuudhaaf har'a namoonni baay'een balbala raajii banatan immoo
gareet kireet godhatan achitti walii taa'u hafuura walitti galchaa oolu. Yaa obboloota nana hubannaa godhadhaa. Waaqayyo hubannaa isaa isin haa laatu. Kadhadhaa. Waa lamaan seexanni dhaloota balleessuu jira. Tokko karaa tajaajila raajummaatiin, lammaffaa dhibee ulfaataadhaan dhaloota baay'ee rukuchuu jira. Dhaloonni baay'een kanaan rukutamuu jiru. Kadhadhaa. Silayyuu isa akkanaa namni dhaga'u yoo na bayyi Yesuus hin jettee kan abboomtu baay'eetu jira. Ati jedhati dura isa jireenya dhalootaa jeequ abboomaa. Galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Guyyaa kaleessa mata duree tokko jalqabeen ture. Yesuus gooftaadha. Daqiiqaa 5 taatu 10 amma Waaqayyo na gargaaree nan tajaajila jedheen dhufe. Yoo Waaqayyo na gargaaree tan fuun dadhabe muddum dadhabe tan dhaaba. Yesuus gooftaadha. Kanaafi Waaqayyo si eebbisee naaftuu si biraa hambisaa sagalee jedhuu jalqabeen ture. Har'a jireenyi namoota baay'ee gaala namoota ilaaltan falmii qabaa. Tajaajila namoota baay'ee ilaaltan falmii qabaa. Jireenya namoota baay'ee qabdan naaffaa falmii qabaa. Falmiiwwan kana hundumaa Waaqayyo hambisee dhaloota isa dhagaan eebbisuu barbaada. Yisihaaq Waaqayyo dhagaye karaa isaatti, hojii isaatti, deemsa isaatti. Waa iddoo taa'u Waaqa dhagaye. Waan hojjetu Waaqayyo dhagaye hojjete. Gaafa deemu Waaqayyo dhagaye dhagaye. Kanarraa kan ka'e Yisihaaq baay'ee eebbifame. Har'a faallaa kanaa jirra nuyi. Kiristaanonni har'a addunyaa kanatti argitan soorummaan kan beekamu musliiman qofa. Maaliif karaa dhugaa isaa sooroman, karaa jallinaatiin isaa sooroman. Garuu sagalee Waaqayyo namni Waaqayyo Abrahaam badhaadhaa ture. Yaaqoob badhaadhaa ture. Yisihaaq badhaadhaa ture. Sagalee Waaqayyo dubbisa obboloota ko. Nuti har'a garuu rakkinarraa kan ka'e waan ulfina Waaqayyootiin taane rakkina jalaa bahuudhaaf hojjetaa oolla. Karaa dabaa guddinni hin jiru, karaa dabaa eebbi hin jiru, karaa jallinaa guddinni hin jiru, karaa dabaa eebbi hin jiru. Yaa obboloota hafuuraa karaa qajeelummaa garuu eebbi jira. Karaa hafuuraa guddinni jira, karaa hafuuraa milkaa'inni jira, karaa gooftaa dhaga'uutiin eebbi guddaan jira. Isa kana hin dagatinaa. Yoo kana goone dhugumaan eebbifamna. Sagalee Waaqayyo dubbisee tanan kadhadhaa. Lakkoofsa 12 irraa kaaseen dubbisaadhaa. Yisihaaq biyya sana midhaan facaase. Wagguma sana keessa dachaa 100 galfate. Waaqayyo isa eebbiseedha. Waan hojjette keessa harki Waaqaa jira. Waan hin hojjedhu keessa, waan hin godhu keessa harki Waaqayyo jira jedhaatii obboloota hafuura of ilaalaa. Waan gochaa jirru keessa, waan taasisaa jirru keessa, waan raawwataa jirru keessa harki Waaqayyo jira jennee of haa ilaallu. Yesuus bara baraan jiraatadha. Galanni Waaqayyo gooftaadhaaf haa ta'u. Harka 100 galfate Waaqayyo isa eebbise. Inni amma baay'ee nama guddaa ta'utti itti guddachaa deeme. Sababiin isaa hojjetoota baay'ee bushaayee saawwanis qabuuf warri Filistiyaatti naafan. Kanaafis isaan boolla isa Abrahaam abbaan isaa otoo jiruu hojjetoota isaa qotan bishaan baasan turan hundumaa duuchanii biyyotti guutan. Abimelek Yisihaaq ati nu caalaa baay'ee jabaatteetta. Nu jidduudhaa adeemi jedheen. Yisihaaq kana irratti achi adeemee isa dachaa Geerar keessa dhaabbate san achi hin taa'e. Yisihaaq boolla bishaanii isaa hojjetoonni bara Abrahaam abbaan isaa qotan warra Filistiyaa immoo erga Abrahaam du'ee duuchan deebisee hin qochisiise. Maqaasa abbaan isaa itti moggaase tures hin deebiseef. Hojjetoonni Yisihaaq dachaa sana keessa qotanii burqituu bishaanii hin argatan. Achitti argatan. Tiksoonni warra Geerar bishaan kun kan keenya jedhanii tiksootonni Yisihaaqitti qoccolloo kaasan. Sababii isaan bishaanicha itti falmaniif Yisihaaq maqaa boolla bishaanichaa Eseeq jedhee moggaase. Eseeq jechuun falmaa jechuudha. Kana booddee hojjetoonni isaa boolla bishaanichaa kan biraa hin qotan. Isa irras immoo warra Geerar qoccolloo hin kaasan. Yisihaaq bishaanicha Sixinaa jedhee moggaase. Sixinaa jechuun amajaajjii jechuudha. Galanni Waaqayyo gooftaadhaaf haa ta'u. Amma waa tokkoon madda kana lamaan irratti yookaan burqituu kana lamaan irratti waa tokkoon isinitti himuu barbaada. Gaafa waa tokko argannu
madda eebba tokko waa tokko gaafa maqaatti dhaannu gaafa bubbeen itti ka'u gaafa falmiin itti ka'u wanti sun kan kee akka hin taane beeki. Namoonni tokko tokko kaadhimaa qabatu kaadhimaan isaaniitti gaafa bubbeen ka'u maaliif jedhu kan kee miti. Lafallee bitatu lafti sun falmii godhata. In hojjetu hojiin sun falmii godhata. Maaliif beektu kan biraa akka jiru Waaqayyo sitti argisiisaa jira jechuudha. Namni Waaqayyoo iddoon tokkotti duwwaa abdii kutatee deema. Isihaaq Sixinaa irratti abdiin kutan. Iseeq irratti abdiin kutan. Sixinaa irratti abdiin kutan. Hin deemu Waaqayyo kan biraa qaba waan ta'eef. Maaliif namoonni waama salphaa irratti akka of ajjeesan waama salphaadhaan akka maraatan nan dhiba. Maaliif Waaqayyo kan caalu qaba. Mee naaf Waaqayyo kan caalu qaba jedha. Waaqayyo gaafa si eebbisu barbaade. Eebba xiqqoon si eebbisu. Kun amala Waaqayyooti. Iddoo amajaajin hin jirtutti si eebbisu. Iddoo miqqanyaan jirtutti, iddoo naaffituun jirtutti, iddoo goomattuun jirtutti, iddoo warri sitti naaffan jiranitti baay'ee si eebbisu Waaqayyo. Maaliif si eebbifne beektaa? Otoo kana caalaa Isihaaq tolee jedhee achi itti deemuu baate in ajjeesu. Maaliif gara jabeeyyiidha jarri, hamoota jarri, ammina keessa isaanii jira jarri, jallina keessa isaanii jira, amminatu keessa isaanii jira. Kanarraa kan ka'e hin deemu. Iseeq dhiisee deemu, Sixinaa dhiisee deemu, maqaatti moggaasa hundumayyuu dhiisee deemu, dadhabbiitti dadhabe dhiisee deemu. Yaa namoota waan maddeedhaan dhiphattanii, yaa namoota waan maddeedhaan qoramtanii, yaa namoota waan maddeedhaan abdii kutattanii Waaqayyo kan caalu sii qaba. Mee Waaqayyo kan caalu naa qaba jedhaa. Lakkoofsa 22 irratti Isihaaq yommus Isihaaq achi adeemee boolla bishaan kan biraa in qochisiise. Isa irratti garuu namni qoccolloo hin kaafne. Kanarratti inni amma Waaqayyo iddoo bal'aa nuuf kenneera. Nus biyya kana keessatti hin baay'anna jedhee maqaa boollichaa Roobootitti in moggaase. Rooboot jechuun bal'ina jechuudha. Amma gaa Waaqayyo Isihaaq edhaa eebbiseera. Inaaffitus biraan biseera. Har'a dhugaa nagaa keetti kan hinaaffan, gaala keetti kan hinaaffan, jiruu keetti kan hinaaffan, ayyaana waan isii kennetti kan hinaaffan, jireenya waan isii kennetti kan hinaaffan Waaqayyo si biraan bisee si eebbisa. Mee na biraan bisee na eebbiseedha. Yesuus gooftaadha. Isa ulfina isaatiin taane, isa maqaa Waaqayyootiin taane, isa gaarummaa Waaqayyootiin taane Waaqayyo si biraa hambisee obboleessa obboleetti koo si eebbisa. Yaa nama har'aa wanti maddeen si jalaa fudhatameef bu'aa jirtu, qabeenyi xiqqoon sirkaa booji'ameedhaa dhiphataa jirtu, rooboota akka jiru hin dagatiin. Sixinaa irratti abdiin kuteen, Iseeq irratti abdiin kuteen, rooboot jira waa'ee keetiif, eebbi jira waa'ee keetiif, kan caalu jira waa'ee keetiif. Yesuus gooftaa jiraataadha. Har'aalota kana dhaabbatte abdii kutta yoo ta'e, falmiin akka jiru jireenya keerra, yaa nama har'a falmiin garagaraa jireenya keessan irra jiru hin dhiphatinaa, hin yaaddayinaa. Bira darbi. Rooboot jira. Ganaarki Waaqayyo jira. Ganaarreen Waaqayyo jira. Galanni gooftaa Yesuus haa ta'u. Bara baraan kan jiraattu, guddaa sodaatamtee, kabajamtee jiraattu, maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo go'oorraa labaa hatii laboo jedhee beekan doroo loboodii nama ga'a. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusitiin. Yaa Waaqayyo gooftaa sin galateeffadha, galanni siif haa ta'u. Amma yaada garaa kee nutti haasofteetta, nutti haasaa jirta, nutti haasa'uufis jirta. Dhaloonni kun amma akka si dhageenyummaatu beekta. Si dhaga'uudhaan nu eebbisi. Ergamoonni du'aa, ergamoonni seexanaa fagoo dhiyoo irraa ergaman, humna Kiristoos Yesuusiin kan waraanaman ta'an. Ilaa mul'ata tokko Waaqayyo gooftaan natti argisiisa. Mul'anni nan argu kun mul'ata baay'ee ulfaatuu fi namatti baay'ee yaaddessaan arga. Biqiltuu biqilee daraaree ija godhachuu jalqabu. Buqqisanii mataasaa gadee garagalchanii awwaalan Waaqayyo hafuurri qulqulluun natti argisiisa. Biqiltuu miidhagaa ija buusaa jiru, ija godhachuu jalqabe, ija buusuu jalqabe. Marraa laabalaa deebi'ee jedhee beekan doroo godii nama ka'a. Ergaa kanarratti baay'ee xiyyeeffannoo na dhagaa. Yesuus gooftaa jiraataadha.
Elaa biqiltuu baay'ee daraaree ija godhachuu jalqabe. Garuu ija nyaatamne hin arga. Ija bilchaanne hin arga. Ija reefu biqilu. Ija reefu mutu. Ija reefu ija godhachuu jalqabu hin arga. Ija bilchaatee ija namni nyaachuu jalqabu hin jalqabne kichuu hin arga. Maali innaan Waaqayyo akkana naan jedhe. Elaa bara kanatti ergaa kana waliif shirgodhaa iddoo garagaraatti irratti kadhadhaa. Waaqayyo gooftaan hafuurri qulqulluun akka kana naan jedha. Elaa tokko namoota ayyaanan ijjirraa eegamu, qabeenyaan ijjirraa eegamu, barumsaan ijjirraa eegamu, ogummaa dandeettii garagaraatiin ijjirraa eegamu, wanta reefu mul'achuu barbaadu. Namoonni baay'een boocha guddaa, namoonni baay'een dhiphina guddaa, namoonni baay'een caba guddaa akka caban awwaaluudhaa biqiltuu mataan gadi garagalee hiddi ul garagalee jiru biqiltuu bosbosu tortoru ija wajjin du'u otoo ijji isaa namni hin nyaatin otoo ijji isaa namni hin argin ija deebi'ee biyya keessatti basabbasu tortoru Waaqayyo hafuurri qulqulluun natti argisiisa. Ilaa kana booda waan ta'uu jiru Waaqayyo hafuurri qulqulluun natti dubbata. Guyyaa har'aa kana keekkadhaa. Yeroo baay'ee dhugaadha Waaqayyo waan ta'uuf jiru dubbata. Dhaloonni baay'een garuu hubatu. Inni gattu nan beeka. Maaliif waan dhuunfaadhaan kan ebeeluuti jechaan raanyeef inni gattu dhaloonni baay'een. Garuu waan Waaqayyo sanatti taasisuun isin taasisa. Ilaa kichuu waan kichuu awwaaluudhaaf harka ba'eetu jira. Mura guddaa bara kanaaf karoora bara 2016tti du'a daa'immanii, du'a umurii malee, du'a sa'aatii malee dhaloonni baay'een caba guddaa fi ulfaadhe maqaa gooftaa nama Naazreeti Yesuus akka du'uuf kun hojjetamee jira. Gara kootiyyaa lafa jirtanitti na kadhadhaa. Waaqayyo du'a suukkanneessaaf du'amaa kana saba koorra nan dabarsa. Milikkeetaaf naan jedha Waaqayyo. Darbee wanti ta'uuf wanti mul'atu jira. Tokko du'a daa'immanii, du'a dargaggeessaa, du'a gayeessaa. Ilaa waan kichuu kan akkanaatu ta'a. Mana Waaqayyo keessa biyya lafaa keessa hin jiru akka olii galaatti natti taasaa Waaqayyo. Kanaaf adaraa keessaan cimaa dammaqaa Waaqayyo kadhadhaa. Bara 2016tti du'a namoota gugurdoon dhageessan hin argitan. Du'a dargaggeessaa, du'a daa'imaa, du'a umurii malee nama reefu ijji namarra jiru, nama reefu gaa'ila godhate, nama reefu baratee xumuru, nama reefu iddoo ta'e ga'u, nama reefu ol jedhu duwwaa kutuudhaa waan bahe, nyaachuudhaa waan bahe. Waaqayyo gooftaan hafuura kana qabeeraa na kadhadhaa jedha Waaqayyo. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Dursitee yaada jalloota waan argiteef maqaa keetii galannaa ta'u. Yaa Waaqayyo galata kee duutii barattoota akka baay'atu, duutii ijoollee akka baay'atu gochuudhaa isa bahe harki kee waan qabeef maqaa gooftaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ati hundaa dandeessa yaa Waaqa. Hunda irratti humna qabda. Hunda gochuuf aboo qabda. Maqaa nama Naazreetii Yesuusiin galanni guddaa fi ulfinni guddaan siif haa ta'u. Waan nu gargaarteef ulfaadhu. Saba kana wajjin ati jirta. Dhaloota kana wajjin ati jirta. Saba maqaa kee abdatuuf haleluuyaa. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Jireenyi hundinuu faallaa dhalootatti akka ta'u ilaammas Waaqa akkana naan jedha. Namni biqiltuu gaafa dhaabu hiddaan dhaaba malee mataadhaan hin dhaabu. Wanti hundumtuu dhalootatti faallaa akka ta'u, jireenyi dhalootaa faallaa akka ta'u gochuudhaaf harki bahee jira. Cimaana kadhadhaa gara kootti yaa'edha Waaqayyo. Yaa dhaloota ergaa kana dhageessanii, yaa dhaloota dubbii Waaqayyo dhageessanii akka Itoophiyaatti ji'a 11 guyyaa 26 hin dagatiinaa kadhadhaa. Waan ta'u jiru ji'a kam keessaa jalqabe akka ta'u hin beeku. Kana booda waan ta'u hin beeku. Gaddi ulfaataa fi camni ulfaatan kichuutti kan nama jechisiisu
waaqayyo gooftaan ija isaatiin waan argeef seexanni immoo kanaan xiyyeeffate waan ba'eef adaraa cimaa kadhadhaa. Ija keessaniin har'a gurraan dhageessuu boruu ijaan argitu. Ijaan arguun hawwii keenya miti. Waaqayyo kadhadhaa. Waaqayyo akka jidduu galu. Irreen kee jidduu galu. Humni kee jidduu galu. Bara sanyii fi bara jagodhachuu dhaloota kanaa ta'u. Ilaa warra na dhagaanii fi warra natti abdatan jedha Waaqayyo. Bara firiin godhaaf saba kootiif naan jedha Waaqayyo. Ilaa bara firii seexanni firii namoota baay'ee kutuudhaa ba'eera. Firii dhaloonni baay'een dadhabee firii isaa toon argin dhaloota baay'ee kutuu ba'eera. Garuu dhaloota na abdatuu fi dhaloota natti abdatuuf jedha Waaqayyo. Bara firiin godha. Bara wanti baay'een ija godhatu saba kootiif nan godha naan jedha Waaqayyo. Galanni guddaan siif haa ta'u. Bara amma bara baraatti ulfaadhu. Harki keef ayyaan sagaleen kee humni kee nuufaan haa ta'u. Saba kana gargaaruudhaaf waan dhufteef. Waldaa kana gargaaruudhaaf kana sababeeffattee biyya guutuudhaaf waan ta'u dubbachaa jirta. Dhaloota hundaaf waan ta'u dubbachaa jirta. Abbaayyee koo galanni guddaan maqaa keetii haa ta'u. Bara amma bara baraatti maqaan kee akka kabajamu. Ergamoonni seexanaa bara kanatti ergaa hamminaa fudhatanii ba'an humna du'aa ka'uu gooftaa Yesuusiin billaa kee billaa Waaqayyootiin kan waraanamanaa ta'an. Dhibee hamaadhaan dhibee dingataatiin du'a dingataa dhibee dingataa fuudhanii kan ba'an maqaa isa du'ee du'a motee kan Yesuusiin kan waraanamanaa ta'an. Kunoo yaa Waaqa Isiyaaq wajjin akkuma lafa onaa sanatti akka wajjin taate. Yaa Waaqayyo gooftaa koo roobootiin booda yaa Waaqayyo gooftaa koo burqaa biraa akka baafatu kan goote. Har'as maqaa gooftaa nama Naazreetii Yesuusiitiin rooboot booda sheebaan jira burqaan biraa jira maddi biraa jira. Maqaa Yesuusiin har'a hafuura abdii kutiinsatiin dhaloota ilaa dhaloota baay'ee amilee isaaniif abdiin harkaa rukutametti abdiin deebisanaan jedha Waaqayyo. Dhaloota bakka waa'een koo xumuramee jedhan abdii kutatan ilaa ana miti naan jedha Waaqayyo. Ilaa abdii dhaloota kanaa kan kutana miti dhaloota abdii dhabeef abdiin deebisanaan jedha Waaqayyo. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Gooftaan dagararraa maqaan kee akka kabajamu saba kee wajjin ati ta'e guyyaa har'aatti kan dhibamanaa fayyan. Guyyaa har'aatti maqaa gooftaa Yesuusiitiin ilaa warra kakuu koo eegan nan jedha ammas Waaqayyo gooftaan inni teessu isaarra jiru kakuu koo nan jabeessaaf saba kootii nan jedha Waaqayyo. Kakuu ammallee haaroomu nan arga Waaqayyo saba koo wajjin ijoollota koo wajjin kakuu nan jabeessa nan jedha Waaqayyo. Baramma bara baraatti galanni baramma bara baraatti ulfinni baramma bara baraatti saganni baramma bara baraatti kabajni maqaa keetii haa ta'u. Hunda dandaawaa hundumaa taati maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin galanni ulfinni kabajni saganni maqaa keetii haa ta'u. Ilmaan seexanaa dhiiga oolicha qalame Kiristoosii Yesuusii kan waraanamanaa ta'an harki keef sagaleen kan yaadni kennu faanaa ta'u. Ulfaadhu kabajamii maqaa Yesuusiin ameen. Baay'ee na dhukkubaa kana calla'u baay'ee waan dadhabeef ergaa kana immoo